Saafin dhiise kabajaa jaalatamaa fi kabajamaa Ustaaz Ibsaatiif jechuudha. Ustaaz Ibsaa lubbuu koo caalaan jaalladha. Namni narra jaallatu hin jiru haadha abbaa isaa malee. jira jechuudha. Sadarkaa biraa jira oguu Rabbiin dubbatee jedhu walladhiina uutul ilma darajaat jedhe Rabbiin darajaa jedhee hin dhiibne warri ilmii qabanu sadarkaa guddaa qabani jedhe sadarkaa baay'ee sadarkaa tokko odoo walladhiina uutul ilma darajaa odoo jedhe sadarkaa tokko ittiin amma Rabbiin suuraa gartanii mujaadalaa keessatti darajaa baay'ee qabu jedhe Rabbiin nutti dubbatee jira waan ta'eef nama Rabbiin sadarkaa itti godhe ulamaa xiqqeessu jechuun Rabbiin xiqqeessuudha. Ulamaa xiqqeessu jechuun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam xiqqeessu jechuudha. Ulamaa xiqqeessuun diinii Islaamaa xiqqeessuudha jechuudha. Ulamaa xiqqeessuun ummata muslimaa kan addunyaarra jiru kan ummanni jara deemaa jiru jara xiqqeessuudha waan ta'eef foon ulamaa summiidha nyaatanii jennaan kan dhukkuba namatti ta'ee dhukkubni isaa gartanii qoricha hin qabne waan ta'eef akka kanatti ulamaa keenya kabajuu qabna malee qaroo ija keenyaati nuura ija keenyaati jara kabajuu qabna malee jara xiqqeessuu hin qabnu xaba ulamaadhaan xabannu nun barbaachisu kanaaf agartanii ulamaa kabajachuun nu barbaachisaa ulamaa xiqqeessuun xiqqeenya dunia akhiraa of keessaa qaba waan ta'eef akka kanatti agartanii walumaan xabachuu qabna malee walumaan kolfinee qalladuullee qabna malee xaba waa'ee ulamaa xaba waa'ee haadhaaf abbaa itti dhiyaachuun ummata islaamarraa hin barbaachisu jechuudha. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan rabbi sinirraa jaalatu. Amma gaa saatii hojii seenuuti iyyuu natti gahaa jira dhiifamaa isin gaafatanii gaa wallahi turtiin isinii wajjiniidha baay'ee tokko namatti tola rabbi jireenya jiruu keessanii rabbi haa tolchuu duniyaa akhiraa keessa rabbi haa tolchuu dhukkuba keessan kan qalbii kan qaamaa rabbi sina fayyisu iyyummaa diinii iyyummaa duniyaa rabbi sinirraa hafuudhu bakka jirtan nuti tika ofii keessa rabbi sina kiyatu ol deemuu malee rabbi gadi isin hin deebisinii argachuu malee rabbi isin hin dhabsiisinii urgaa'uu malee rabbi isin hin xureessinii mi'aa'uu malee rabbi isin hin addeessinii isiniin jedhe waalaikum assalaam warahmatullahi. Daawaa keessan ajiiba baay'ee gaariidha. Waan tokko wa'ii keessa buusaa wanni duraan yeroo dheeraa dubbataa turre gara fuulduraattis ol hubachiisaa deemna. Quraana rabbiitti hadiisaan ala ba'uun hin danda'amu. Akkasuma warra wanta qabu waan tokko lafa kaa'atii achirraan gara fuulduraattis yoo rabbi ijoolleetti deebina. Rabbiin zulmii haraama ofirratti godhee hin jira. Deebisee jedduu keessanitti haraama godhee hin jira jedha. Zulmiin gosoota qabamoo hin qabu. Yoo qabaate immoo hawaasni bal'aan biyya keenya keessa jiru zulmamaa jira. Maaliif zulmii kana irratti jallisee taa'e lamaan ni asirratti itti dhufa. جزاكم الله خيرا إيجا ظلميني دقاء ربي نقرتني ظلمي أوفيساتي فيو حديث القدسي كيسة ربي نفرتي حرام قد إجرا إيجا حرام وفرتي قد إجري وجعلته بينكم محرما قدو المنا ما تس حرام قد إتنجرا فلا تظالموا أكول ظلمني أكول ميني أكول ظلمي ربي نقرتني ندبتي جون ربي ظلمي إيجا أوفيساتي وفرتي حرام قولي إنيو في اللين يمني علماء في سنة يمني دعاة في سنة يمني أبا كبنياتي في سنة يمني أبا أنغوتي في سنة يمني إنيو في يو يمني نجرو جتشر ظلمي رتي مالي فقرتني يونم تكو سيرج أبسي لنما ميدي جدي ربك كتجرا لأنصرنك ولو بعد حين أبدا أدو يرون أما في اللي ترتجتي أدو يرون أما في اللي تري أبدا أنما ظلم من نمن نمتم صافي نمن نصر جدي ربي وعدا قال جروان تيفي ظلم الرأي قتشون ورباجسا قصة ظلم الرأي يونو قافتني يتأمو قفتي ظلمي لا ربي نقرتني قصة باي كاي جرا وأكبر الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى شركي ظلمين الرقدان ظلم يتشون شركي دا إن الشرك لظلم عظيم رب في ساتيب سورة لقمان كيسة تدبة جرا يتشون ظلمي قدا يتشون ربين برواق أبودا إيقاسيو ظلمي قدا يتشوني نبي محمد ظلمودا ظلمي قدا يتشون أمنتي إسلام ظلمودا ظلمي قدا يتشون علماء مسلمات كيسودا ظلمي قدا يتشوني أمة مسلمات كيسودا ظلمي قدا يتشون لبو في كيسودا يتشون إذا كان في يو
yoo gama ulamaatti deebinee jenne immoo ulamaan isa kanarratti maal godhaa jiru maaliif callisan yoo jettani ulamaan islaamaa kan biyya keessa jiranus kan biyya alaa jiranus namni callise hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran namni waan gartanii zulmii tokko argee jedhe waan shari'aa faalleessu waan shari'aa miidhu waan shari'aa cabsu waan shari'aan hin qeeballe namni argee jedhe waan akkasii ogguu argitanii jettanii deebisaa jedhan jechuudha. Maaliin deebisaa jennaani humna keessaniin deebisaa jedhan jechuudha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harka keessaniin deebisaa zulmii sana jedhan jechuudha. Sadarkaa waan tokko zulmii tokko kaasuun sadarkaa qaba jechuudha. Namni aangoo qabu aangoo harkaan deebisuu qabu aangoo harkaan deebisuu. Namni aangoo arrabaan dhorguu qabu aangoo harkaan dhorguu. Namni aangoo gartanii maallaqaan deebisuu qabu maallaqaan deebisuu. Namni gartanii kana hundayyuu qabee dhabee jedhee qalbiidhumaan jibbuudha jechuudha. Ulamaan kan keenya sadarkaa irra jiran keessatti bakka barreeffamuu qabuutti, bakka dubbifamuu qabuutti, bakka hojjetamuu qabutti zulmiin akka hin babal'anneef hojjetaa jiranii waan immoo gartanii humna jiraatii ol ta'ee jedhee laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'ahaa jedha Rabbii waan ta'eef jarri sin gaafatamu waan hin dandeenye irratti ittiin gaafataman waan ta'eef nuti hundinuu ana gartanii deebisuudhaaf dandeettii hin qabu jechuu hin qabnu. Kan barreessuu dandeessan barreessuudhaan, kan dubbachuu dandeessan dubbachuudhaani akka zulmiin hin babal'anne wal yaadachiisuu qabnaa, wal dhorguu qabnaa, wal dhaabbachiisuu qabnaa jechuun isinii dabaluu barbaada. Hayyee ulfaadha barakallahu fiikum. Ammas irratti ijoolleen kun gaafii jedhe dhidheessaa turanii yeroo dheeraadhaa fi anatuyyuu hadiisaa fi quraanaan wal qabsiisee sheekolee kana sirriidhumatti irraa dubbataa jira. Amma ammaatti gara fuulduraatti illee sababni isaa maalinni waan zulmiin baay'atee fi zulmiin kun immoo yoo haqi haqaaf hin galin adileen hin jiraatin akkamitti sheeka rabbiin amaanaa rabbi nutti kennate wanna amaanaa rabbi nutti kennate kana galmaan hin geenye akkamitti kabaja isaan malu kennina isa jedhu raayyii dubbataa jirra. Amma gabaabumatti rakkoo wal hubachiisaa deemuun barbaachisaadha. Ka'umsi dubbii kiyyaa kan sheekolee irraa dubbataa jirus ulamaa bakka ulamaa irraa dubbataa jirus namoota du'e irraa illee kaasee fakkeenya irraa dubbataa jirus ijoollee nama gaafataa jiranu anarra dhaabbataniiti. Isa kanaaf wanta kanatti ni deessa. Quraana suuraa Maa'idaa keessatti ayata tokko keessatti walitti aansee rabbiin namni waanan buuseen waanan murteesseen hin murteessin zaalima faasiqa kaafira jedhee arraan kana ummata islaamaa dandeettii dhabemoo hukumii quraanaatuyyuu bakka jijjiirame moo tokko asitti qabadha. Inni biraan immoo zulmiin haraama godhee hedduu keenya irratti illee haraama godhee as keessatti ilma namaa ta'ee haqqi isaa eegamuutu keessa jira waan ta'eef sabni bal'aan Oromoon kun yeroo ajjeefamu zollomamee ramoon zollomamne saamamee yeroo lafa isaarraa ari'amu zollomamee ramoon zollomamne afaan rabbitti uume afaan keetiin hin dubbattu gaafa jedhamu zollomamee ramoon zollomamne bakka kanatti mashaa'inni callisanii ilaalaa jiran yeroo kanatti jararraa dubbachuun isinirraa dubbachuun dirqama ta'a. Hayyee asirratti. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Waan tokko obboleessa kiyya sheeka keenya wanneen isinii kaasuu barbaadu maalinni madaahee jiru tokko ijoo sii keessa waraanuudhaan miti kan madaan sun fayyuu jechuudha. Qoricha isaa barbaaduudha malee. Ulamaani yoo waan dogongora deemaa jiru tokko irratti yoo dhibbaaf dhibbatti callisanii ruun isaanii yoo hubatamee jedhe ulamaa sana callisaniitu jedhanii maqaa jaraa balleessuun waan sanaaf furmaata hin ta'u. Maaltu furmaata tahare tokkoffaan maaliif callisanii baruun dirqama keenya jechuudha. Muslimni udhurii walii barbaada malee maaliif akkana ta'e jedhee udhurii walii ilaala malee muslimni gartanii udhurii wal jalaa hin dhoksu. Namicha yaadattu yoo ta'e namicha tokkotti Nabi Muhammadin bira dhufe sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa Rabbii an haraman hojjedhee dhufe zinaan hojjedhee dhufe na ajjeesaa jedhe. Zinaan hojjedhee dhufe na ajjeesaa jennaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeechaatti murteessina yeroo sana lakki abbootarii dhungattee dhuftee jedhanii lakki saabwaan hin dhunganne zinaadhuman hojjedhee dhufe tarii harkaan tuttuqtee dhuftee jedhanii lakki yaa ergamaa Rabbii an haraman hojjedhee dhufe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nu barsiisan jechuudha. Udhurii walii kaa'u, udhurii walii ilaalu.
maaliif laata wanni isaan maal dubbatanii maaliif calchisanii akka kanatti walii ilaaluu qabna tokko kan. Lammaffaa immoo quraana rabbiitu xukumii dhabe moo nutu humna dhabee jette. Quraani rabbiis xukumii hin dhabne obboleessa keenya. Ummanni Islaamaas humna hin dhabne obboleessa kiyya sheeka keenya. Maaltu dhaberee wal hubachuutu dhabee jaarma dhabne jechuudha. Jaarma dhabne tarsiimoo hin qabnu kana dura waggaa meeqaafe imaama hin qabnu ture dhaabbata jala deemnu hin qabnu amma dhaabbanni majlisaa amma rabbi nuu kenne kuni daa'ima biqiltuudha reef dhaabbatti itti biyyootti itti kotokkotoo biyyoo itti gartanii naqu barbaada bishaan ganamaa galgala obaasuu barbaada malee yoo biyyoo irraa kan gasaanii balleessinu ta'e yoo bishaan irraa kan dhaabnu ta'e biqiltuun sun ni gogdii jechuudha. Isa kana waan ta'eef agartee biqiltuun sun akka inni hin gogneef humni Islaamaa sun akka deebi'uu fi isa kana irratti hojjechuu qabna malee wal diiguun hin barbaachisu jechuudha waan barbaade inshaallah yoo rabbi jedhe sa'aatii bal'aas walitti deebinee karaa keessaatiinis haasawuu hin dandeenya waan ta'eef rakkoon hin jiru amma sa'aatiin ani hojii seenuutu natti ga'ee jira dhiifamanis hin gaafadhu. Ayya Ustaaz Baarakallah fiik gaafii hedduu isin gaafatanii gaafii isin gaafatanii tokko inshaallah deebiftanii gara inshaallah jazakumullahu khairan waan hafeef inshaallah isinillee hojii irraa isin balleessuulleen hin taatu walitti deebina inshaallah fedhii rabbiitiin jazaa rabbi isinii haa deebi'u. Fooloolee isin godhee jira fooloon haa deebisaa yeroo mana banetti dhuftaniitu akkanumatti bira dhaabattanii waan jiru inshaallah baarakallah fiik. Gaafii nu Sheekha hunduma keenya afaan deebisaati. Garuu odoon as keessaa hin deemine wannan jechuu barbaadu. Nama mana kana keessa jiru keessaa wallaahi nam tokko dhagaa jirtanii. Nama 50 natti mul'ataa jira mana kana keessaa wallaahi nama tokko namnan beeku hin jiru garuu wallaahi hunda keessan iyyuu kan muslima taate rabbii jecha hunda keessan isin jaalladha obboleessa kiyya akhiraa waan taatan. Maashaallah tabaarakallah rabbi umrii isin nu haa dheeressu isinillee nuuf jiraata. Rabbi waliin haa barsiisu inshaallah. Dhugaa waa irra nu buusaa uummata kana waan tokko dhaabtan malee akkanumatti baatanii deemina uummanni jala kana taa'ee isin eegaa jira bara. Wannan isinii dhaamu rabbi ilma namaatiif gabroomuun biyya lafaa kanarratti quraanaan isin jiru hadiisaan isin jiru oromoo namni ta'e rabbii gaditti gabrummaa amaaraa jala jira gabrummaa amaaraa jalaa bahuudhaaf tattaafadha salaataa soommanaa oo qabaatan zakka'aa saddaqataa wanni isinirraa eegamu dursa gabrummaa ilma namaa jalaa bahuudha. Zollomamtanii jirtu oromoo yoo taatan saamamtanii jirtu ajjeefamtanii jirtu gumaa baafachuu qabdani quraanumatu iyyuu gumaa baafadhaa jedha falmii keessanitti jabaadhaa amantaa keessan jabeeffataa jechuu bichaadha wanna biraa waan hin dhaamu qabu sababni isaa maal inni yeroo ammaa kanatti Abu Muaz wasi gaafatu fedheeti beeta wasi jechuu fedheeti beeta wasi gaafatu bicha osoo hin taane wanni ani isin jechuu akka nama obboleessa kan keetiitti gaafiilee sababa kan keetiif gaafataa ture argaa jirta mire namni haga diqqaate guddaate bakka biraatti illee dhaga'uun oolle haa adduma nuu baatu maafis gaafii kana gaafadhellee ati nama barate taate afaan kan kee rabbi si haa tiksu tika keessa ooli jechuu barbaadeeti namni silaa diin rabbii barate diin irratti akka wannan jenne nu gadi malee si oolii miti beeyta maaliif namni diin rabbii barate diqqaatuun qabu waan ta'eef siin jenne dhiifamallee garuu yoo har'a balleessi dheeradhee jiraadhe afooyina lillaahii siin jedha ati akkasi jabaadhuu siin jedha namarratti fokosin godhatiin ati qajeellumaan rabbi isaa qajeelchu salphama si himaan. Hayyee bareedduudha obbolaa kiyya akka hin taanetti wal hubachuutu meemeenan afaaniin fixadha abdii wanni tokko wanni isin beekuu qabdanu mashaayika kana jibbeetii miti jala taa'eeniyyi qorsoo nyaadhee qixxaa nyaadheen irraa baradhee garuu wannan baradhe sana gaafa inni hojiitti hiikamuu dhabu osoo jarri sun waan rabbii himanu haqa ilma namaa akka ilma namaatti haqa kaa'amee jiru haqi rabbii haqa rabbii ta'ee kennitti kaa'amee jiru
daangaa ilma namaa rabbi akka inni itti kaa'ee jiru sana yoom hojiitti oolchuuf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam umurii isaanii waggaa 63 biyya lafaa jiraatan san keessaa waggaa 40 osoo nabiyyiin ta'in waggaa 10 haqaa ilma namaa toohidatti waamuu fi shirkiirraa waamuutti waaman waggaa 13 qofa salaatan. Warri nuti umurii keenya guutuu waggaa 70 80 waan kana barataa guddanne hojiirra erga du'amee oolchamaayi. Diyaada loluunis biyya lafaatti. Murtee quraanaaf hadiisaa hojiirra oolchuunis biyya lafaa kanatti. Gaafa duute waan asitti hojjetteyyii achitti hidhattee mindeeffamta. Egaa erga kana ta'e erga jara kana biratti namni du'aa jiraate sadarkaa dhabe saamamee waan saamame sanaaf bakka dhabe deebisee sana qofayyuu miti sabni tokko afaanis rabbi wajjiniin uume erga ragaa baafuu lafaan si qaba dhiifama jettu kanarraa isheen si ibsaniira na fakkaate beeta waan amma tammarraa dubbataartu kana rakkoo hundaa'uu si afoo si qabanii si ibsaniiran akkasiin jechuu jiru irratti bobba'uu irra karaa keessaatiin fi karaa itti deemamu si himaniira na fakkaate itti bobba'uun kun dogongora jirta. Ayyuub afaan ittiin qabin meedhii isaa fixanii jechuudha gaafanna. Malee daangaa walitti hin darbu jaallatees immoo lubbuu namaayyuu baasu gaafa rakkate malee bara 2019 dhumarrayyii yeroo koronaan dhufu sana magaalaa Jimmaa keessatti warri koree majlisaa jedhamu yeroo sana muftiin hin jijjiiramne dhimma koronaatiin wal qabsiisanii masjiida keessatti mitirii tokko adda fagaatanii salaata labsan. Duran dhaabbadhe jara duratti magaalaa Jimmaa keessatti beekadhu warra koree dura masjiida Raamaa jennaan Fatii jennaan Markaza Abbaa Jifaar jennaan bakka Jumaa hundatti dura dhaabbadhe lakki kun sirrii miti akkamitti akkas ta'e yeroon akkasiin jedhu gaafa jara kana masalaadhaaf jedhamee karaarraa dabamu ittimtee jennaan sirkaa fudhatamuu didu egaa qophaa baatee lakki rakkoon kana jechuun dirqamteeti malee jaalala kee miti osoo sirraa fudhatame wanni deemaa jiru kun osoo sirra hin taane ta'ee hin dubbatamu dhugaadha waan amma isheen namaa jedhe tokko wannan keessaa mormu hin jiru wama jirudha garuu wannan dura dhaabbadhes immoo waan silaa ifa olii godhamu wayitu jira yeroo eeggataa rabbi dhugaa ifa baasu hunda dursee immoo wanni tokko wanni isinitti himachuu qabu rakkoo hawaasa osoo hin beekin miidhamaa jirutuyyuu sadarkaa kana hundarraan naga'e kanuma isin jedhu. Sirriidha jechi kan keetii sirri mata'ee haa ta'u ka'u waa tolchina waa balleessuun faayidaan qabdu beeta ati ribaa inni waa balleessuun faayidaan qabdu akka marattuyyuu waa tolchutu irra gaarii dhufa malee waa balleessuu irraa of qusatu irra gaariidha. Inni si ibsaniiran gara maraanu wanni irraa hambisan hin jiru jazakumullahu khairan rabbi isaan irraa haa jaalatu watakka waan irraa hambisan hin qabu atillee aga dandeetti tanteetti waan kana balleessuu irratti hin jabaatiniiti qajeelchuu irratti jabaadhu sin jechuu barbaadeeti obboleessa keen. Abu Mahir barbaade yoo kana dhaquu hal tasmauni Abu Mahir qaataarafnallee rafnee ribaallee isin dammayne yaa Abu Mahir abdi amma shayni waa hundaa fixeera beektaa waa wanti hambise takka hin jiru kana keessaatillee keessuma jirta kaan fudhattee wanti hin fudhannellee hin jiru amma qabsoo amma yaa wanti ajandaan irra jijjiira amma Mahiriin kee amma quraana qaraara moo gaara seeni moo waraana biyyi seeni moo eessa? Mahiriin kiyya amma yoo rabbi jedhe mataa ijoollee faffalataa jira bakkee keessa liiga fiige. Sima bahee jechuudha akkasi. Laati sheeka. Ofumaa moggaafatan malee qabaatu isaanii alaa waala. Ni qaba. Gaarii qaban qabaariisa. Qabaachuu warra ijoollee namatti irraa fudhatte malee suudii kana keessatti qabaachuu qabu. Rabbi isaa guddisu. Rabbi faamii wayii ta'a. Dhiisa maqaan nama balleessinaa hin qaba. Anamma seenaa isaa qoradhee jira hin qaba mucaan qaba. Garuu mucaan sun inni qabsaa'aadha kun akkuma argitan kana qara'ee kasaaree ilmi isaa hoo akkami akkuma isaa kana kasaaraadha moo jaalmarroo bira dhaqee moo abiyyiin bira jira moo akkuma isaa kana dhufee gaala eegaara moo. Abdii tokko keessatti. Wallahi rabbiin kiyya natti ta'e ta'u inni illee kunoo ni jira Abu Mahir jechuudha. Wallahi mana nuti seentee jechuudha mana gurgurtaa sana illee faafaddeera. Akka jette ofii isiiti
waggaa meeqa wajjin turre jettee guyyaa si amma si wajjin turte irraanfadheera. Abbaa manaa kiyyaa jettee waa'ee sanaallee waa'ee kaaftee haasoftee akka mucaa tokko wajjin qabanullee haasoftee amma kunoo sirrii eenyu makkaan jirti nama biraatu jalaa fuudhee jira beektee ijoollee jimmaa. Kana dhiisi kana garuu wanti yaada natti ta'aa jiru. Akkuma Abumaa hirkana qabsaa'aa gaalaati moo quraana qara'ee kassaarii moo akkamii inni silaa qabsaa'aadha. Eessa jira gaafatarra malee waa'ee Abdii beektaa miidiyaa kanarraa. Abdii lama miidiyaa kanarra beekta namnummaa nuti qabnu qabsaan jechaadha Kingii fi Abumaahiri kana beekta amma Abumaahiri illee qabsoo gananna fakkaate samoona kana Abumaahir samoona kana qabsoo kana maal hafiftan Oromoo bilisoome moo keessa harka fudhattan qabsoo kana samoona isin argaan jiru dhugaa rabbiya akkana kun olaarra taas akkana gaafii akkanaa gaafatan anamma waan akkanaa kun osoo dhufee beekta gaazexeessaa oduufillee sila waan raatuba gaafii akkanaa gaafadha. Lakke qabsoonni ammallee galman geenye qabsoon galma ga'u jechuun gaafa maqaan Itoophiyaa balleeffamedha ammasitti qabsoon hin dhaabbatu. Yaa amma Abumaahir amma dura qabsoo kana baay'ee finiinsitan dhugaa rabbi beektanii qooda walii kanallee wallaaluun gaarii miti isin argaa ture jechaadha. Warra PP kana fa'aa ani gadi bu'ee daawwatiin jechuudha daawwatee nagoma isin dhaamatu fayyaa ta'a galatooma bakka jirtanii.